والله أنا مرة كان قبل كده قبل lafarra gangalchuu garaana nyaatte oo kuma diidama ammoo malee lafarra gangalchu. Gattan. Tulaa birraan baatu maal waa darra gore ilaala ta'e. Foonarra itti bara alaan nyaati. Yaadin fe'amni taate laalu kutu sadaka dandaanyane dhufa. Oguuru ilaalaate. Maarree isaati nyaataa galleenu. Deddeefataara wallahi. Naa maqaan balleessini manumaa nyaadhee quufe jedhi malee. Wallahi kun harka hin. Maala. Maanaan fide irratti. Arguu jiidha wallahi. Wallahi. Ajjala kanarra. Jikee wallah. Samee biraa dhufee bara. Samee biraa galchee dhufaara wallahi. Harki jiidha hinaafsisuu fi bar. Maarree kun alan jedhamu bar. Kamareedin jedhe. Atillee kamareedin jedhe heddaka. Kamareedin nuuf hime san jedhaa jirta. Taftaafi malee firaan qabdu baraadha firaan. Namni maayilii takka inni jira taftaafi warroon malee. Miskiina wal fi jala jiru. Nama kuma lama baatee kuma afur taata. Maa uummata miskiina kana walii qabdee biroon godhaan dhufee leencasii kenna warra jala kana hundi isaanii. Ara firan qabaadhee fi doktor. Firan qabaadhatti amma miira keessan galchine. Leencasii kenna tokko ciisiga kuma. Qonnee takka takka mukaan siin kennanii. Mira keessan galchine. Mira keessan galchi firan qabaan doktor. Maal miira keessa galan bee wanti takka takka si haa kennanii namni ummaan kudhanii nama kuma lama kan kenna. Yoo kennanii si agarsiisan yoo kuma lama tiree onnee kudhan sii kennan jechuun acha sii kenna koo. Jabaadhaa maatii kun baasee irraa jaallatee hin beektu. Hin qabanii bara. Ati maatii seenallee bira qabdan amma kuma lama tiree yoo argattan isin lamaanuu kuma lama yoo argattan isin lamaanii fuula jecha tokko isinii kenna. Jabaadhaa bakka. Jabaadhaa. Hin qabdan bara. Miskiina. Kanaaf bara. Asirratti. Fira qabaachuu kiyyatti agarsiisa. Taaptaabii miti kaa. Irilliif taaptaabii miti onnee takka dhibbaasan kudhan. Hin qaban ba. Na jalaan cinqinii dhiisi hordoftoota Maalo. waan qaban darbatanii. Garuu taaptaabiin hin caaltaati. Haadha seenatti Daabboo nyaadhuu jedhanii haadha seenatiin doonas. Ka haadha seenaa kunniin hordoftoonni haadha seenaa hundi isaanii kunniin dalan taaptaabillee hin danda'e. Kinooti onneen kinoo. Takka ka. Takka ba. Suuta keessa. Obsi ka baseena. Maa daqiiqa dhuma ka. Ispichaalenjiin osoo dhufe isarratti hin kennanii bersirritti. Ispichaalenji. Tuusanuu olee takkitii sanuu argamu. Kunoo ispichaalenjiin dhufe. Waan guddaa gaafataa bara amma. Ijoolleen mana kootii nama maallaa kennu. Yaa illallah. Mee nu kana amma gaafa tokko waan isin bira qabdanii. Eenyu kana isinii gaafa bira qabdanii. namni qabdan kumaaf 500 nu bana. Maalaa kumaaf 500 miti abaaboo shan namni qabu isin jalan jiru. Kunoo kennaatuma jiranii bargootoo dide malee. Kuullee qofa jechuun jabdu isin jabeeffadhu. Kuullee jabeeffadhu. Hadhan argayyumoo akka misila. Kuullee ta'e jabeeffadhu. Kuullee foologiraafi. Namni kumaaf 200 jirtan kun kuullee foologiraafi firaadha ta'e. Naan illee jabeeffadhu. Arsitti wallah miidhamte na jalaate abibti si qofa ta'e arsitti na gargaara. Moota lafa ragaan galchi kai. Kai lafa ragaan gara. Oksifa. Gizi adabbiin kee ati nu biraa deemi. Kai adabbii fudhu. Adabbii yalla. Adabbii si maluka siifaa dhiitu.
Yaa salaam taab luka na nagsisu kya ala firo. Konsalaataa dhufaara lafarraa gangalatu akkasii lafarra gangalatu godhate kun gangalchi lafar Kamera natin kabina tosta na chila keng ganggalata. lafarra gangalatu. Masjidala seena salaatii dhufnadee. Laili salater para bar. Lafarra gangalchi bannaati gangalatu ilaaluu fedhe dhaabadhee. Yaa ilaalala. Kan inni rakkabu gangalatu. Obsi ammo mal be tawarabbe. Maal rabbi maal argaara jiru namni bira. Ada seena luka isaa dhiqni wayyamoo lafarra gangalatu si wayya. Awwal. Kai lafa. Mana masin. Obsi awwal. Haadha firoo haadha bika. Obsi ka baseena inna daba. Kuma obsi haati seenaa firan qabdu anas hin jedhe firan qabdu baatu miskiin anas beekami. Anu rabbu mukiyyaa guddaa fuudhe gaammaa tuuti fira qabna. Wallaahi firan qabdu nun jedhaa raaraa taaf godhaa sheen nun godhaa firri haa dhufu. Irri baakaani rafaaran malee. Eessaa muutan? Boqonnaa deemanii adda. Rafaaran biramma sa'aatii. Kai mo'atamte? Obsi siiti mataa nuti beesta obsirii taphataa irraa bar. Itti himi? Miskiina si jala salpha. Jaartii doktora mooyamuu caalaa walii nama sadii. Haati firoo namaatti maal rakkoo qabare. Kai maal rakkoo qabne miti. Fira dhabuu kee agarsiisa. Haadha firooti miti seenaan teessuuti mo'atu qabdu. It's game. Game is funny. Ingiliffa. Game irratti haadha Seenaa kan ada burra asli ada baay'ee turre guddaa. Lafura qabutti injifa. It is game now. Kai lafa. Obsi. Gangalchi lafarra. Adabbii tokko Atu adabdee birasli. Atu adabdii fere wallah adabbii. adabbii tokko lafarra gangalatte. Adabbii lammaffaa kuchi bidigii kudha shan hojjette. Naye. Adabbii sadaffaa shaaworii ta'e A'uudhu billahi. Amma manni qaddee dhufyaan. irra deebitee dhiqata qalqixaati. Saamunaan hin jiru dibitu. La. Hin jiru. Adabbii afuraffaa Suuqeen cufateera. kuusii kana baattee dhaaba. Waliin baannaa jedhame. Carcar kingi fira qabdu maalli isare. Kai lafa. Adabbii fudhuu yookiin jeddeen jira fidaa hima wajjin maal godhu. Kai lafa. Wallahi kai. Kuchi bidigii hojjetu kai. Gamma jaartii doktora haalaa baay'oo baatu. Baay'oo laaluu feeta. Ani sinitti kolfamu. Baay'oo laaluu feeta adabbii jaartii doktora koomentii baay'ee jira. Koomentii barreessi laaluu feeta faayii. Asli faarsi yookiin asli faarsi haadha seenaa yookiin dhungadhu achuma. Kiisingiin haa gootu akka pirezidaantii maan beekani. Wallahi yalla hoo. Wallahi jaartii pirezidaantii maan jedhamu kanatti akka riipooti. Amma kana irra siin taru amma irra siin taru kai dhungadhu haadha seenaa. Kiisingiin haa nala xallattu wal yaadne iyyuu. Kura shanii kenna osoo wal arginu saloonii bula. A'uudhu billah. Wallahi ani yoo liivi irraa bahe achiin paabjii taphatamee daree dhiibaa wajjin waliin agarru hin beekame wal arguu dhiibne yaade amma yaade adabi wallahi kiisingiin haa nala xallattu. Maala berkaan adaburraatu adabdee geessite. Bakka aditti misiin haa fudhatu. Dhungadhu akka haadha seenaa abbaa seenaa. Ija qabadhu haadha firoo. Gurra qabadhu bakka. Gurra qabadhu. Bakka gizee shannaa dhungattu boqoo kee. Gizeen shan dhungadhu bakka haadha seenaan achi garagalaa. Inni diibar. Maali di adabbii Dhungattu haadha seenaa inni si jala qabataara dhungattu. Yalla maal golfi? Wallahi sejjaniin. Sichiriina jettee natti dhaadataa jirti. Haadha firaa wallahi jaartiin irratti baafate. Osoo itti jedhu sichiriina jettee natti dhaadataa jirti. Nafa Gizeen shan dhaadata dhungadhu haadha seenaa. Akka dhungadhu achi garagalaa isinirraa. Yalla. Diddee bar. Ati dhungadhu abbaa seenaa.
Amma wata mata ina dun kanta. Dizai na wajin tabbata wa mai da daga ba. Misi ma. Ati konsor jari ada bika. Ada birratti na minti sodaadhe biroo namoota. Firan qabdu wallahi mootu. Namni kuma Gizee shambicha qabdu ture isi. Gizee shambicha Mana mana irratti sin kenna wajin taphatare. Anu araba amara video gillencha si kenna jedhan diddeeba. Wallahi leenca si kennu ture achuba irratti dennaa tiivi si addaalatanii qofa. Haadha biraan miliquu fani bakka. Miliqina amma mana gala gizee mana gala gifti nama kennu mada. Wal marachaa bula. Nin beekatiin na jalatti yaa doktor haadha firoomu haadha firoo shaarii galchuuf inshaallah. Warri fidi jettanii maal kan nuuf ifturtan deengaddalle nama biraati wajjin hin taphataa ture. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana moosisaa kinoo jaarsi akkanatti jaartii jalatti natuma dhugaa. Way reediyaa dhabeessa jirtu. Sheeritti godhu. Wallahi sheeritti godhu eenyu gadi. Reeditti sheer gadi hin godhu reeditti du'eef sagal gubadha malee. Amma maal isinii wayyare warri haadha firoo fiddan malee jettan ani bar waan leenca wayii bakka horsiin eegaa hin dhaqqabne fagoon jirtu. Sheeritti Fagoon jirtu. Walla asli ture sheer godhu siin jedhaara sheeritti godhamtee dhufe aadufoo. Eenyutti reeditti moo? Abbaa firootti godhadhee. Dhugaa moo taayimingi nu eegaa. Haati firaa dabamaatti maadha seenata dabamaatti re. Beeskoom sirii qaban dabama. Sheeritti godhi beekaa dhufu. Awuuzi billahi. Adabuufani maa fidinaan jettan dura. Maalii fidinaan jettan kunoo. Maatiidhaaf maatii walitti buusuudhaatanii fidi jettanii miti. Maaliif amma maaliin adabaan firoon na dhiisamoo akkuma man ta'an mee akkamitti adabuudhaaf. Yaa uummata koomenti rakkoon qabaadha seenamaa hin adabamaa godha. Hin adabamta adabbii fudhadhaadha firoon. Adabbii tokko yoo nuti amma wallahi doktor haadha firoo bakka kuftee oolchanii ila haadha firoo dhaggeeffadha adabbii tokkoffaa ashaangullitti haaraa sana kaarlaa itti kameeratti sibbee keessaa waan hiriyaa hiriyaa dhugaa maatiidha. Walla asli galatoome abbaa seenaa galatoomii mangistii kennaa doktora kennaa faamiliidhaan nuhi galatooma wallaa ulfaadhu asli. Ani beeku haadha firoo adabbii tokkoffaa. Ispitaaleen jiru sanaa kenni adabbii kennaafi. Ispitaaleen jiru banaam. Wal balleesse malee adabii. Wal hagubu malee adabiin laawamta akkanaan jiru adabamtu. Ashaangullitti haaraa sana kaadhu kameeraatti siqeetaa. Alhamdulillah. Adabbiin olaa gubuudhiis. Naabana amma onni takka warri qabdan naabana asbitaa. Ganaadha bar. Saariyyee galatoome saarii. Adabbii lammaffaa libbistikii fidi amma asitti dubadha. Maal goota mana keessatti rakkoon qabu barsaa keessaa hin dhabdu dubartiin.
Mul'atu kan inni hin qabus. Bakka asirratti keessi akka qaban. Ara jabaadhaa. Adabbii sadaffaa immoo yaadu maaliin adabadha? Cibidaggaa hojjetu. Bakka achi siqiitii taphadhu daansii Afrikaa taphadhu haadha ta'u. Yaa ilaa har'a simaa garuu haadha seenaa siimuu nama biraatti na adabaara. Maa bosan bayana da bawan ɗinɗi? Qaali nama ulfaadhu. Afacha kaa'unnoo soqadhaa bakka kii mul'atu kaakinoo isii kana. Anamma yoo nama watte yoo sin adabde maaliin adabamu? Fiiltarii immoo hin godhu namni nama waraabbataa bifti. Sanuu amma samoona kana qabsorra jiran waan ta'eef nama waraabbata. Taba jaaladhaa taphadhaa piliisii. Kun kamma waltumaadha asilan achuma teenya sin bashannansiisaa irratti bashannanuuf fedhi jettanii miteere. Sagalee iyyitu sanni kaadde iyyuusi. Iyyuu nakakkabi abbaa firoo jedhi iyyu yeroo kudhan. Meeqaffarra jiraayyuu haadha seenaa isa itti bohaaranii yaa waraabbatanii nakakkabi abbaa firoo jedhi janichuun fara kameera jedha. Meeqaffarra jira akka isa godheen beeku meeqaffarra haadha seenaa. Kam inni barinni sagalee ofumaaf jijjiirrattaa bar. Beeku mana facha kaanis torbaffarra jira na fakkaate bakka qalamii sana tuqxee milikitan siniin qabdi beektaa muuziqaa wayii akkam tureyyuu qohime galeessi argatu maaliif dhiifnaa wal adabna isatti kottaa adanii seera wal adabna. Bakka akkanumatti taphanna waliin adabnu dhiisne bakka kino. La hin adabna wal akkasin jedhina ollaa darbaan hin mana dabaani. Bakka walaa adabnu ure jiran. Reedii waammadhu jedhini. Maa reedii qofaaf hir'isi. Ammaan beeku firan qabu natti fakkaate kinooti Doktor Asliin Azira reedi qofaa miti beer abbaa firaa reedi yeroo haati turaa hin jirre bar yoon asli abbaa fedhe wajjin wanta bataaraa dhenu manaa kennee dabarfataanii. Reedi Doktor Feeyuu haadha seenas irratti namoosisu. Akka isii kenna malee. Bakka taaptaaf nu gadhaame abbaan wal mo'ate hinuma adabama hinumaan na galche hinuma abbaan mo'ate hinuma adaba jamaana moosisa amfiran qabu bar doktoriin ala doktora taatu fidhatee deemeera kanaaf jaarsi keetuu si gaadhiis mangistii deemee bar hin jira faawu namoosisime amma mee warri adabi jettani namoosisa yoo akkan wal adabnu feetan namoosisa yookiinaadha seenaa sila waangeemi beellama taphataaru si'a ispichaalenji namni qabdan bilis naabanaa namni qabdan 500 achi si qabanan ati akkuma ta'e naabanani naabanaa warri qabdan dhibba tokko naa kenna namni 800 silaa naabantani bombonii naa darbaaye
Wayyo dhumate. Baga dhumate. Sorry wallah. As dhufeetu naan bariin achi deebi'ee banuu dhufee baar. La wallah asli miti. Asitti asli miti wallah nama biraati na banu isa daqiiqa waatu hafe na jala gubat. Galatoomii asitti. Amma siin banamneere. Gara kuma lama Baramne. Taba beellamannee dhufne biraadha seena. waan giftiitu skill challenge hin dhufin sii kennaadha nudhaaf bar. Kanaaf waan guddaa gaafatu. Taabtaaluma godhaa bakka. Gabaadhaati. Kan biraa Corona tumtee jedha. Doktor asli na dhaqqabi. Wallahi adabi. Doktor asli na dhaqqabi jettee asli dafi abbaa seenaa na dhaqqabi abbaa seenaa na dhaqqabi jedhu. Akkas gadi jedhee la abbaa firoo na dhaqqabin jedhaan. Abbaa firoo dhiisiti abbaa seenaa na dhaqqabi jedhi jaarsa keetiin jee waami maal goota reedirra. Kufeen irraa si haa dhowwuudha. Maali silaa anuu wallaalee qoy amma. Torbaffa na fakkaate torbaffarra. Wallah asli na kolfisiifte. Maal jedhee maal jettoodha. Lafarra gangaladhu jedhiini. Lafarra gangaladhu. Bakka achi gara gangaladhaan. Bakka dhaqee gangaladhaa. Torbaffarra kaayi jamu. Qoyme torbaffaa jechuun dhuma sanaa. Uumaa miti lakkooftee akka tokkoffaatirraa lakkooftee hanga torbaa yoonnoo sanarra keettana fakkaate. Yaa kachaanuu irra kan ilaala. Gootaas fichaaleen. Doonaati. Bu'aa jalqabee. Laata uujatti tokko jira bersagalee kanaaf sante maali arsittiiti yoo osoo ispichaalenjiin hin banamin moo ispichaalenjiin haa banamu. Kana Mee dubbadhu mee si laalla. kana moo koo sina baabur manaa kentanii naan bantanu. Ispichaalenjiin osoo hin banamin arsittii diidaa galatoome abibtiiti yaa wallaahi. Amma lamaan baay'ata waan hundu. Lamaanii. Bakka kan mana tahu ini yang masuk. Akan aja dah anak kan. Nakakkabaa arsittiiti yaa wallaahi galatoome. Aku suruh nak dia sebenarnya nak kaba. Lala hartaami as dhufteeti hojii keemo. Lah, nak berayu kan parah ni bar. Maa gamoo daqiiqaa takkaan geenne bire osoo baaste ofirraa. Shaaworii si galcha amma. Kan shawari ti tamni kun bakka. Lala kana fiti ka ina nama keran kabu. Feer. Tidak bila
asli jettee asirra barreeffatta. Maaliif onnee kan koo keessa jira silumayyuu kuma baraadde yaani kan inshallah daratti barreeffadhu. Ammallee sano nuufim yaani akka jaalattu ni beeyna nu warri faamilii ni beeyna kaaleewwan hordoftoota kiyyallee hime asirra Mee barreeffata. an jaalala abbaa manaa kooti ibsachuudhaaf kuulii dhaqee fidee of gurraachessuun qaba dirqama. Dhaqeen bistikii dibadhee kuulii kana qopheeffadhee uffata biraa jijjiiradhee dhufeen faarsaanii. Suufa isaa diradhuu fi dikoottu taa'e. Taa'ee ammas amma inni dhufutti shittaa isaatiin jiraachuunis waan tokko. Ayyoo dhaabbitanii. Mi'a gumanni dhufuyyuu fooliin maal isaatu sirra haa ba'u kooti isaa jira suufa isaa diradhuuti kaa'e akkanatti danaa. Akkasitti taa'een faarsa bara asii deeme mara rakkoon bakka abbaan jiratti on faarse bu'aan maali? Isaanan argu nan dhaga'u. Deeme. Si dhagaa ammaa dhufa sheeritti goone wayi jaartii tiyya jedha. Wayi haadha seenaa edaa bakka hin jirratti illee suufa kiyya uffatteetteetti jedha. Mee fidii takka onne qalbimmaa isaatu naa gammadu hara haa galfattu. Fidii taalfadhu. An waraabeen argaa fi maal fayyadaa leeqa qabbanaa uummanni biraa ilaalee ka'ee booda isa bira gahuun maa dura nan adabbii kana gisee inni ta'aa jiru. Adabbii naa jijjiira haadha firoo naaf hin taane. Amma naa banaa kana mee abaaboo naa kenna. Doonatii tokkorri qabda. Nu banaa onnee tokko yookiin. Sarree asii godhadhu siif waraabee abshirii. Era naa banaa doonaatii naa kenni doonaatii lama. Anammoo warra maqaa jedhamu hin beekne kanaaf kumittiin biftuu galatoomii. Indajaan kunis galatoomii. Naa banaame naa banaa haati firoo guddina gochuuf deemti bakka cufate. Didame banamne asii. Maal hospitaala seena? Didamee naan baraachi asii illee hin banamne sanaan hin kolfe. Fi chaalenjiin hin jirre moodas nama hin jedhu. Duuba deemifnu? Ayyee. Tura argattee akka maashaallah. Fira argattee mi? Fira qallaalii argachuu daare. Duruu qaban jettu? Duraanis ni qaba ammallee dabale. Maashaallah. Seena nama rafte mukaata. Barumsa barataa artisa? Wallahi samoona dhukkubee hin geessine. Maal taate immoo? Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Dhukkoodhuma sii Yaa dhukkubaa. ilma kun jirtaa yaa Abdallaa. Ilmi kiyya dhufe akkana jala dhugaa. Lakkaan sirraa taa'ina dhaggeeffataa ture. Dooktarri kee adabbii fudhaa hidhaarani. Eenna asli immoo. Waan deemen si abat. Si jala taa'ee hidhateetiin taana fakkaate. Dhiis amma Dooktar dhiira amma taa'ee. uffata kan kee suufa kan kee isa guyyaa gaafa wal fuunu sana uffadhu. Jira fi dhiyaa uffadhu seenaa ramastaawashaa uffadhu. Yaadannoo gisee jalqabaati. Baga jiraatti Abdii Muhammad. Akkamati Abdalla nagaa keeti? Si eeggataa jira. Obsaadhaan ammallee isin nama of deemti. Beest of sirii dhadheetumaan karaa harkaa gatee tokko adabama. Waan dargaggeessee walitti qabaadha. Hin daganne. Miyuutti godhee fira kootti machuun dagadhee baata. Hin daganne godhu. Kana moonaan shaaworii galchina yookiin immoo cibigdiggiin hojjette achi siixetiin dheertu moo gabaabduu laalla. Lagallachuufi